qaalii shamarran Oromoo isin Oromoof qaalii amshir nutu jedhe isin nama gaarii dhalaa biyya Arabaa isiniin jechuu yakka maqaa nama jijjiiruu rabbi guddaa argaa yakka qofaa miti dubbiin kun maaseta irraa gadi bu'a isin warri maqaa namaa nyaatu dubbiin tun shamarran teenya gonkumaa hin taatu. Saamaadhaan dubara sirrii dubara hojiin jaraa garuu dhiira hedduu caala qeerritii tantoosi maalin si madaala si maqaan nuun bahe si maqaan nuun ta'e rakkataa qarqaarta dursa itti aanta masgiida ijaarta amantiidhaaf yaadda qabsoo keessatti illee waan guddaa dalagda. Gaafa qabsoon biyyaa walitti gayyaatee gaafa qeerroof qarrittiin biyyarraa dhamaate tajalqaba dhuftee sagalee nuuf taate tamallaqaaf imimmaanii miidiyaatti baate shamarran Oromoo isii biyya alaa galanni keessan kun siyoomuma gala. Jenna nuti qeerroon biyya alaaf keessaa kayakka isinitti baasu innumtuu bineensa isin diyaamandii fi warqii fuuraa jalaa boo rabbi guddaan argi. Kushiinaa dhaabbattee fuuraa duguuggataa haadha abbaa ofii biyyatti yaadataa inni sirraa duunan imimmaan xaragataa osomaa hojjettuu keessi isii badaa ta abdii hin kutin ta onneen hin cabne ta guyyaa takkallee rifattee hin banne cimtuu akka reelincaa goota akka qeerransaa osoo gadi baate immoo itti beeytan geerransas. Hidhannaan hidhattanii duraan dhukaasa beeytu ijoolleen Oromoodhaa rakkattee gadinteettu maqaa jaraa hin cabsinaa maaloo qarrittiitiyya yoo maqaa jaraa tuyxan nutuu ol ka'ee iyya jenna qeerroon biyya alaa homa fedhellee taanu duune dhabamna malee jara malee hin fuunu. Akka feetellee karaa feetellee baatu waan feetellee hojjettu waan feetellee fokkattu shamarran biyya alaa gameettii kaayoo qabdu gadheen kaayoo hin qabne maqaa keetiin hin dalagdu. Seenaa ati hojjette addunyaatti galmeesse ufii jedhe malee ayyoom taa'ee odeesse masgiida ijaartanii man barnootaa dabalee meeqa rakkate ganda keessaa ammallee rakkataa ganda keessaa gaachana taatanii fi rakkoo inni qabu san duudatti baattanii fi isintu maqaa baasee rakkoo sanirraa fure. Rabbii guddatu jira ifa amma fuundurri keessan yoomillee jenna qeerroon biyya alaa nuti sinii taana sagalee shamarran biyya alaati silaa konkolaataan malee maal gooranee garuu rakkoo nu taate malee isii dalagattanii yufuutanii warra alaattanii teessanii rakkattanii indoomii faa nyaattanii nutuyyuu isin beeka rakkoon teessan nu harkaa ta'undaa caalu garuu rabbi guddaan ni argaa. Kanaaf taane sagalee kanaaf dubbanna har'a diyaamandii ummata karabbillee nu argu qabsoo qofaam immoo gara biroo haa darbu. Gaafa seenaa keessatti seenaa namuu tarreessu gaafa hojii keessatti qooddi abbaas geessu miidiyaa irratti warri ga'ee guddaa dalage warri boo'ee harqeetiin imimmaan gadi naqee mana madaamaa keessa osoo jiraatu hojiin sammuun isaa immoo deemtee Oromiyaatti galti. Kanaaf nurraa hin tuqinaa jarri nuuf damma daamu shamarran biyya alaa homtuyyuu nu hin caalu shamarran Arabaati jedheetiin hin waamu. Jarri anaaf kanniisa ummata tuuta tokko ummata kaayoo qabu ummata dhugaa argu. Kanaaf falmataaf qeerroleen biyya alaa shamarran biyya tootii diyaamandii nuuf caalan. Jetti qeerroo dhan jechuudha. Qeerroo kana gara laafoo waa takkan jedhamu waa takkan laas yeroo lama see takkitti na baas. Wanti isin jechuu barbaadu jechuudha. Asirratti dhiiraan galchina amma jechuudha. Dhiiraan gamatti shamarran galchin. Dhiira galchiitiin hagam fuudhoo. Yaa jara mee yaada irraa fuudhoo. Wal keessa maaliifi wal keessa laalla amma kan dhiiraan yoo laallee shamarran oo keessa isaanii maaltu jira hin beeynu. Takkaa keessa badhu. Nu jaruma waliin arrabsamne waan taateef hin jirraa fi bakka nu jirraa fi kan itti matarra nu jirtanii alaaraa sak jedhi. Saatiin hin ga'u isin lachuu isin geggeesseera reedishiis nagaatti. Gara laafoo qooyi takkaa waa sitti hima. Rabbii kiyya tuqeeraan galaas addaan baane lachiinu booda isin deebisa
qubaan eegatu qee lachuu ka boyaa jiranii sagantalee wannungo laazim zole nutti mufatti akka nutti mufanne goona mee intala qabsooftu takka sirbi kunillee naannoo seetti sirbame sillee nama walaloon beekamtuudha nama cimtuudha maal jetti laata asumaan sabboontu takkallee profaayilii yaalee itti galchi lachuu taan hin beekayyu hawi sabboontu السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاوي دي قطري يرو لما سوامي سدا فرت رفته سحراكيتي بودا دبتا ليه سبونتو يا كيتي فوفي ايش؟ يعني يا ما شاء الله تبارك الله سي جنة باين ما تقولتني. أكفيتي يفهم قدا